Lolli Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti geggeessaa jiran baatii lammaffaa qabateera. Wallabdeen ba'aa giddu galeessaa kun gara lola amma deemaa jiru caalaa gara waraana addunyaa sadaffaa bal'aa ta'etti guddachuu akka danda'u yaaddoon mul'achaa jira. Waraanni kun Iraan qofaa osoo hin taane United Arab Emirates, Iraq, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabiyaa, Oman, Azerbaijan, Israa'el, Qophroos, Sooriyaa, Qaataarii fi Libaanos dabalatee biyyoota hedduu tuqee jira. Yaaddoo guddaan ka'aa jiru waraanni amma ba'aa giddu galeessaa qofaatti ta'aa jiru kun yeroon booda gara waraana addunyaatti guddachuu danda'a kan jedhu isa tokkodha. Sababa Iraaniin yookaan michoota ishee kan akka finciltoota Hutii Yaman keessa jiranii fi kanneen biroon carraa waraanni kun kana caalaa bal'achuu jira jedha jiru hayyoonni. Akka piroofeesaroonni fi qorattoonni gurguddoon addunyaa keenyaa jedhanitti daandii ulaa Hormuz irratti xiyyeeffachuun yookaan ulaa Hormuz cufuun addunyaa irratti dhiibbaa geessisuun dhiyeessii boba'aa jeeqaa jirti Iraan. Humnoonni gurguddoon biroo waraana irratti akka hirmaatanis dhiibuu danda'a. Itti dabaluudhaanis biyyoonni kallattiin hin hirmaannellee dhiibbaa dinagdee yookaan tarsimoo qabaachuu waan danda'aniif gidduu seenuu malu. Haalli kun ammoo daranuu waraanicha ammeessa. Fakkeenyaaf Chaayinaan falmii biyyoota dhiyaa waliin uumamu jalaa miliquuf yeroo isaan muddama keessa jiran kana akka carraatti fayyadamtee Taayiwaan irratti tarkaanfii fudhachuuf yaaduu dandeessi. Yookaan xiyyeeffannoon biyyoota addunyaa ba'aa giddu galeessaarra waan jiruuf Raashiyaan weerara Yuukireen irratti raawwattu ammeessuu dandeessi. Yeroo hundaa waraanni tokko bakka tokkotti yeroo uumamu carraan waraanni biraa bakka biraatti uumamu bal'aatu jira. Sababni isaa yeroo tokko biyyoonni haalota akkanaa akka carraatti itti fayyadaman jiru waan ta'eef. Haa ta'u malee Chaayinaa fi Raashiyaan kallattiin gara waraanaatti harkifamu jedhee hin amanu jechuudhaan ogeessi dhimma waraanaa irratti qorannoo taasise tokko dubbateera. Yaadni addunyaa irratti taateen tokko yoo mudate sana booda Chaayinaan hatattamaan Taayiwaan akka haleeltuu taasisa jedhus yaadamaa tureera jedhu. Garuu waa'ee waraana addunyaa keessatti waraana addunyaa sadaffaa yoo dubbanne Chaayinaan yookaan Raashiyaan kallattiin waraana kana keessatti hirmaachuu akka barbaadan mallattoon agarsiisuu tokkollee hin jiru. Biyyoota Awurooppaas ta'ee waraana kana akka hin barbaanne ibsaa jiru, hirmaachuus didaniiru jedhu ogeeyyiin. Haa ta'u malee waraana ka'u kana dhaabuuf dippiloomaasiin baay'ee murteessaadha. Gama biraatiin hubachuu kan qabnu yeroo wal fakkaatutti walitti dhufeenyi dhaabbataa isaan waliin qabaachuu danda'an ifa ta'uu qaba jetti Piroofeesarri seenaa idil-addunyaa Margaaret Maakmiilaan. Meeshaa niwukilaaraa qabaachuun waraana humnoota gurguddoo hirmaachisuu irratti dhiibbaa guddaa akka uumus ifaadha. Yuunivarsiitii Oxford UK keessatti Piroofeesara seenaa idil-addunyaa kan taate Margaaret Maakmiilaan Miilaan gaaffiif deebii BBC waliin taasisteen namoonni yeroo baay'ee waraanni of eeggannoodhaan akka karoorfamee fi namoonni dhimmicha keessa jiran waan ta'u sirriitti beeku jedhanii fudhatu jedhu. Margaaret Maakmiilaan gara waraanni itti ba'uu tilmaamuuf rakkisaa ta'uu fakkeenya waraana addunyaa tokkoffaarraa ka'uun ibsu. Dhugaa dubbachuuf waraana akka waraana addunyaa tokkoffaatti ilaalamu yoo fudhanne jalqabbiin isaa waan xiqqaa fi murtii dogoggoraatis jetti. Waraanni addunyaa tokkoffaan akka jalqabu kan taasise ajjeechaa Firaans Ferdinand ilma mootii Oostiriyaa Hangaariiti. Oostiriyaa Hangaariitti ilma mootii kan ta'e taateewwan wal duraa duubaan bara 1914tti waraana addunyaa tokkoffaan akka eegaluuf sababa xiqqaa garuu torban muraasa keessatti gamtaa idil-addunyaa biyyoota Awurooppaa hunda waraana keessa galchee tures jetti Piroofeesar Margaaret. Oostiriyaa Hangaariin Sarbiyaa waliin waraana keessa turte. Jarmaniin Oostiriyaa deeggarte. Raashiyaan loltoota walitti qabdee Sarbiyaa gargaarte. Faransaay Raashiyaa deeggarte. Biriteen illee waraana kana irratti hirmaatte. Haala kanaan waraanni addunyaa tokkoffaan jalqabame. Wanti itti aanee dhufe garuu boodarra balaa addunyaatti akka fide ifaadha. Waraanni addunyaa tokkoffaan biyyoota Awurooppaa keessatti jalqabe. Waraana addunyaa lammaffaatti ammoo Ameerikaa fi Jaappaan akkasumas Chaayinaan faasatti makamanii turani. Namoonni hedduun ammallee waraanni amma ba'aa giddu galeessaa keessatti deemaa jiru akka wallabdee naannawaatti ibsuun falmu. Garuu wallabdeen kun daran hammaataa akka jiru mallattoon mul'isanis jiru. Hin jalqabin malee waraanni addunyaa sadaffaan jalqabameennaan meeshaalee waraanaa kanneen akka boombii niwukilaaraatiin adeemsifama jechuudha. Ameerikaan bara 1945tti boombii niwukilaaraa lamaan magaalota Jaappaan erga haleeltee waggaa tokkoon booda Yuunaayitid Neeshin yaa'ii waliigalaa taa'uun meeshaalee waraanaa niwukilaaraa guutummaatti akka mancaafamu waamicha taasise. Haa ta'u garuu hagayya 1949 Sooviyeet
yuuniyeeniin biyya lammaffaa boombii niwukilaaraa hidhatte ta'uun galmoofte. Ittaan sun onkoloolessa 1952tti Ingiliziin biyya sadaffaa boombii niwukilaaraaf yaalii taasifte taate. Lixa Awustiraaliyaa odola Monteeboo jedhamutti yaalii niwukilaaraa milkaa'as taasifte. Baruma sana ji'a tokkoon booda Ameerikaan yaalii dhukaasaa boombii haayidroojiinii odolawwan Maarshaal irratti taasifte. Boombii haayidroojiinii sun boombii magaalaa Nagaasaakii mancaasee dachaa 500 ta'a. Faransaay bara 1960tti biyya arfaffaa meeshaa waraanaa niwukilaaraa yaaliif dhukaafte taate. Bara ittaanu bara 1961tti Soviyeet Yuuniyeeniin boombii niwukilaaraa garmalee cimaa ta'e meegaatoonii 58 ta'uu boombii atmosfeerii irratti yaalamu dhukaaste. Boombii Soviyeetii kun maqaa masoo Tsaar boombii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kaaba Raashiyaatti yaaliif dhukaafame. Haala kanaan suutaan biyyoonni addunyaa keenyaa 9 boombii niwukilaaraa hidhatanii. Maarree tibbana Chaayinaan yaalii niwukilaaraa dhukaasuu xiqqaa ta'e dhoksaan gaggeessaa jirti jechuun Ameerikaan komatte. Ittaanaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa kan ta'an Kiristoofer Yaa'uu Ameerikaan wiirtuu to'annoo Kaazakistaan keessa jiru fayyadamuun Chaayinaan yeroo isheen yaalii dhukaasa boombii niwukilaaraa taasistuu adda baasuu himaniiru. Qondaalli Ameerikaa kun akka jiranitti gaafa waxabajjii 22 bara 2020 lixa Chaayinaatti dho'iinsi maagneetiyuudii 2.75 ta'e uumameera. Imbaasiin Chaayinaa Waashingitanitti argamu himannaa Ameerikaa kana dhugaarraa kan fagaate jechuun Ameerikaan yaalii shaakalaa boombii niwukilaaraa dhukaasuu itti fufuuf qabdu haala mijeeffachuuf jechuun deebii kennee ture. Meeshaa waraanaa niwukilaaraa bifa lamaan yaaliif dhukaafa. Inni tokko irra keessa lafaatti kan taasifamu yoo ta'u inni gara biraan immoo lafa keessatti kan taasifamudha. Yeroo dheeraaf yaaliin boombii niwukilaaraa kan gaggeeffamaa ture lafa irraa yookaan atmosfeerii isa jedhamu irratti ture. Mala kanaa yeroodhumaaf bara 1980tti Chaayinaatu itti fayyadame. Boombii niwukilaaraa yeroo jalqabaaf adoolessa 16 1945tti kan gaggeessite Ameerikaadha. Sanas Niiw Meeksikootti gaggeessite. Yaalii gaggeessitee ji'a tokkoon booda boombii niwukilaaraa lamaan magaalota Jaappaan Nagaasaakii fi Hirooshimaa mancaafte. Biyya yeroo jalqabaaf waraanatti boombii niwukilaaraa fayyadamtes taate. Ameerikaan booda biyyi meeshaa waraanaa niwukilaaraa waraana irratti fayyadamte tasumaan jirtu. Gareewwan to'annoo niwukilaaraa gaggeessan akka jedhanitti hanga ammaatti biyyoonni niwukilaaraa qaban walumaa galatti boombii niwukilaaraa 528 yaaliidhaaf lafa irratti dhukaasaniiru. Kun haleellaa niwukilaaraa Ameerikaan magaalota Jaappaan irratti raawwatte dabalateeti. Meeshaa niwukilaaraa lafa jalatti akka dho'u gochuun qabiyyeewwan raadiyoo aktiivii qilleensa akka hin faalle taasisa. Akkasumas icciitiin yaalii dhukaasaa gochuufis gargaara. Gama biraan immoo qabiyyeewwan raadiyoo aktiivii biyyee fi bishaan lafa jalaa akka faalaman gochuus danda'a. Bakki yaaliin dhukaasaa itti gaggeeffamu dursee qorannoo jiyooloojii erga gaggeeffameen boodadha. Yaaliin akkasii yeroo hedduu bakka namoonni hedduminaan jiraatan irraa fageeffameeti. Meeshaan niwukilaaraa ulaa yookaan boollaa lafa jalaa meetiraa 200 hanga 800 gadi fagaate keessatti godhamuun yaaliin dhukaasaa gaggeessuuf taasifama. Meeshaan niwukilaaraa lafa keessaa ergaa gadi seensifameen booda jechuudha. Lafarraa bakka to'achuuf qophaa'e keessa taa'amee akka dho'us godhama. Boombiin niwukilaaraa yeroo lafa keessatti dho'u kattaa fi baqqaana jiru dadayyaasa. Abiddii fi aarri uumamee suutaan qabbanaa'uun gara jalaatti gadi bu'aa deema. Kattaa fi biyyoon jijjiguu eegala. Boombiin niwukilaaraa lafa jalatti erga dho'ee daqiiqaa yookaan sa'aatii muraasaan booda tempereecharri gadi bu'aa deema. Kattaa fi biyyoon jijjigee boolli guddaan gubbaarraas mul'achuu danda'a. Gareewwan kana to'atan akka jedhanitti addunyaa bakkeewwan garaagaraatti boombiiwwan niwukilaaraa 2000 ta'aniif yaaliin dhukaafamaniiru. Bara 2017 keessaa Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasaa niwukilaaraa akka taasiftee amanama. Pyongyang garuu boombii haayidroojiinii xiqqaa yaaliif dhukaasuu ibsitee turte. Bara 1963tti waliigaltee dhukaasaa yaalii murtaa'aa LTBT jedhamu yaaliin dhukaasa niwukilaaraa lafarraa yookaan atmosfeerii guutummaan ta'uu baatus akka dhaabbatu godhee ture. Chaayinaan garuu waliigalteen kun erga godhameen booda yaalii dhukaasa niwukilaaraa gaggeessitee turte. Yeroo waliigaltichi mallatteeffamu biyyoonni akka Faransaay, Ameerikaa, Soviyeet
Union fi UK'n Chaayinaan biyyoota waraana niwukilaaraa qaban ta'uun isaanii mirkanaa'e. Kana hordofee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii waliigaltee niwukilaarri akka hin babal'anne dhorku NPT jedhamu beeksise. Kunis biyyoonni dorgommii meeshaa niwukilaaraa hidhachuu keessaa akka hin galle gochuu fi niwukilaarri anniisaa misoomaaf qofa akka jajjabeessu ture. Waliigaltichi bara 1970tti hojiirra akka oolu godhamus biyyoonni tokko tokko waliigalticha hin mallatteessine. Indiin bara 1974tti yaalii dhukaasaa geggeessuun biyya ifatti niwukilaara hidhatte taate. Itti aansuun Paakistaan ammoo bara 1998tti boombii niwukilaaraa yaaliif dhukaasuun meeshaa niwukilaaraa qabaachuu ishee beeksifte. Biyyoonni lamaanuu Indii fi Paakistaan waliigaltee NPT hin mallatteessine. Israa'el boombii niwukilaaraa qabdi jedhamtus isheen garuu tarsiimoo callisaa filatteetti. Nan qabas hin qabus hin jettu. Kooriyaan kaabaa jalqaba irratti waliigaltee NPT mallatteessitus bara 2003 keessaa baate. Kanas yaaddoo nageenyaa qabdu irraa kan ka'e waliigaltichaan hidhamtee taa'uu akka hin barbaanne ibsuun kana keessaa baate. Biyyoonni meeshaa niwukilaaraa qaban 5 keessaa bara 1990moota booda Chaayinaan bara 2020tti yaalii dhukaasaa geggeessuu himte. Chaayinaan yeroo dhiyootti boombii niwukilaaraa yaaliif dhukaasuu kan himte Ameerikaa yoo taatu, kanaaf ammoo ragaa qabatamaas akka qabdu beeksiftee turte. Raashiyaa fi Ameerikaan bara 1991 fi 1992tti wal duraa duubaan yaalii dhukaasuu erga geggeessanii mariin qaamolee hedduu hirmaachisee sadarkaa idil addunyaatti geggeeffame. Kanaanis waliigalteen yaalii dhukaasaa dhaabuu hunda hammatu CTBT jedhamu mallatteeffame. Waliigaltichaan biyyoonni 187 ta'an mallatteessuun raggaasaniiru. Haa ta'u garuu biyyoonni kaan 9 Chaayinaa, Hindii, Paakistaan, Kooriyaa Kaabaa, Israa'el, Iraan, Masrii fi Raashiyaan Ameerikaa fa'aa hanga mallatteessanitti guutummaatti hin raggaasifamu. Raashiyaan bara 2023 waliigalticha raggaasisuu keessaa baatee turte. Waliigalteen niwukilaaraa babal'isuu kun addunyaa irratti mallatteeffamee jiraatus Iraan waliigaltee kana keessaa bahuudhaan eegaa meeshaa boombii niwukilaaraa hidhachuuf fiixee geesse kan jirtu. Iraaniif boombiin niwukilaaraa hidhachuun ni mirkanaa'a fi laata? Dhuguma yuraaniyeemiin gabbate parsantii 60 ga'e parsantii hafee 30 itti fuftee ariitiin yoo ni guutti ta'e takkaatti Iraan biyya niwukilaaraa hidhatte kurnaffaa ta'uun niwukilaara 10 hidhatti jechuudha. Kanaanis addunyaan ishee sodaata. Mirga ishee fi olaantummaa ishees akkuma biyyoota niwukilaara hidhataniitti of kabachiifti jechuudha. Tarii ammoo tarkaanfiin Ameerikaa fi Israa'el irratti raawwataa jira gidduutti hanqisee Iraanii fi boombii niwukilaaraa halaalatti walawwisiisee bara baraan hafalaata. Waaqayyo nagaa addunyaa keenyaaf nuuf haa kennu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan itti dabalamtan subscribe godhaa, mallattoo beelii sarara fuulduratti isinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa, like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Sa'aatii yartuun boodee qophii haaraaf gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti nagaan tura.